miidiyaan taphatu eenyuyyuu kan wal gaafatu miti. Ammoo biraan keenyaatti yoo fidde keessumaayyuu gara Oromiyaatti odeeffannoon hawaasa keessa deddeemuu keessatti har'aani Oromoon keessuma ammoo gara baadiyyaa Oromiyaa keessa kan jiraatu odeeffannoo argachuun isaa baay'ee xiqqaadha. Hin jiru sadarkaa jedhamu irratti jira yoo jedhame waan dhugaarraa fagaatu miti. Keessumaa ammoo odeessi bilisa ta'ee kan namni hundumtuu mirga odeeffannoo argachuu qabu madda walabaa irraa argatanii hin jiru yookaan jiru kanuma mootummaan abbaan irree harkaa qabu sa'aatii 24 akkuma jiruutti uummatatti gabba irraa kaa'ame miidiyaan egaa haala biyyittiin duubatti haftuu taatee carraan gama sooshaal miidiyaa yookaan immoo intarneeta kana faatiin waa fayyadamu inni kun baadiyyaa Oromiyaa keessatti akkaan rakkisaadha. Sanuu haala quunnamtiin hawaasummaa adda jechuutu akkasii keessatti kanaaf iyyuu reediyoorraan gama shoortuuriitiin qophiin darbuu uummanni gamuma argatee fi carraa argate hundaa inni kuniyyuu carraa isaa argachuun baay'ee ulfaataadha. Uummata kana keessaa nama meeqatu baadiyyaatti reediyoo kana harkaa qaba yoo jennee ilaalle rakkoon Oromoon keessa jiruu fi hiyyummaan sabni kun keessa jiru akkaan baay'ee ulfaattu waan ta'eef kuni jira jechuun nama rakkisa. Ammoo haa taatu hanguma argatee fi ollaarraa ollaatti naannoo jirutti bakka hojiitti bakkuma argate hundumaatti carraa argate hundaanii walirraa odeessa wal keessa deemsisu aadaatiin illee kan qabu Oromooni karaa akkasii irra guddaa odeessaa gama shoottureetiin darbu ni argata waan ta'eef akkaan barbaachisaadha. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo waan argatee fi qaawwa argate hundumaan odeessa gama miidiyaatiin darbu dhimma itti bahaa ni hordofanneeti. Kanaaf sagalee cunqurfamaa kan ta'e reediyoo haa ta'uu gama sooshaal miidiyaa haa ta'uu hanguma hanga xixiqqaattee jirtutti dhimma sana keessatti illee dhimma itti ba'uuf ni tattaafata waan ta'eef waraanaafis akkaan barbaachisaadha. Hamma kanadha kan inni jechuu danda'u jaalanne. Jaalmarroo hedduu galatoomaa. Mee gara warraaqsa galaana uummataatti isin ceesisa. Warraaqsi galaana uummataa kun yeroo haalaan ulfaataa uummanni jireenya hawaasummaan hedduu addaan faffagaataa jirutti labsiin koomaand poostii guutummaa biyyattii keessatti deemaa jira. Manni barumsaa cufaadha. Yeroon isaas gannadha. Namni walitti dhufuuf iyyuu sodaa qaba. Akkasumas namoonni garee ammoo yeroo isaa miti gaafa barbaachisu labsinaa jedhu. Haa ta'u malee haala walxaxaa akkasii keessatti warraaqsi kun gaggeeffamaa jira. Kun akkamittiin milkaa'uu danda'e? Gaaffii ati na gaafatte alattuu gaaffii ta'u namoonni hedduun yeroo isaa miti kan jedhan anillee dhagahu. Inni kun silaaftuu warraaqsitti warraaqsa uummataati. Sabni Oromoo hundi gama danda'e hundumaanii irratti hirmaataa jirudha. Nuti gama keenyaan waan waraanaati kan hojjennu. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii inni irraa imalaa jiru daandii afaan qawweetiin bilisummaa argachuuti. Kunis immoo kan ta'e maaliif akka ta'e yeroo hedduu dubbachaa ture. Daandii kana nagaarra Itoophiyaa keessatti akka aadaatti sabni waan barbaade argachuu danda'u waan cufaaf ta'ee fi inni gama uummataan uummanni immoo ofiisaa waan qindeesse akkaatuu jettee haala walxaxaa akkasii keessatti warraaqsa akkamiin ta'e jette inni kun gaaffii wal nama gaafachiisu iyyuu miti. Akka inni itti ta'ee namni ganni hin ittisne yookaan roobni hin ittisne yeroon hin ittisne bakki hin ittisne ofirraa oolchuu hin dandeenye du'uutti kan jira. Namni du'aa jiru tokko ammoo warraaqsa yookaan immoo falmannaa yookaan immoo diddaa yookaan immoo ofirraa fincilee waan isatti dhufaa jiru ofirraa kaasuuf yeroo eeggachuu yeroon kennuufi. Kanaaf namni kan inni qabsoorre jiru. Yeroon isaa amma miti boruu bormuti ittaan miti akka jettee beellama yeroo itti qabduun namni du'aa jira waan ta'eef waan du'aa jiru sana ofirraa kaasuufidha. Dhidhiittataa jira. Dhidhiittannaadha yoo jenne inni kuni
akkasitti jecha sanatti illee yoo imma baan irra bareeda xixiqqataa jira hawaasni kun. Nama du'aa jiru tokko nama du'uuf ammoo bara boollaatti adeemaa jiru tokko yeroon isaa amma miti ofirraatii wanjoo du'aa hin kaasiini yeroo ati itti wanjoo du'aa ofirraa kaasuuf jettu anatti murteessa jechuun baay'ee ulfaata yakkallee inni kun. Nama du'aa jiru tokko dhaabbachuu na eegi anatti siif birmataa yerootti immoo ofirraatii du'a kaasu immoo anatu sii hima jechuun kun yakkaa jiru. Kanaan durati uummanni kuni ofirraa lolaadha ture. Ofirraa lolee ilmaan isaa itti gabbaree waan argachuu malutti dhiyaatee ture. Warruma har'a immoo ofirraa hin lolii yerootti loltu natti murteessa jedhantu immoo waan inni itti ilma gabbaree intala gabbaree jaarsaaf jaartiin itti dhumatanii daa'imni kaa'imni itti dhumatanii guduunfachuutti adeeman sanadha warruma harkaa baate naannee ishee immoo har'allee falmannaasaa yeroo itti murteessuu barbaade. Egaa kuni kan uummataati nutti laattu akkuma jettinee waan murteeffanneef daandii nu baasu irratti waan hojjechuu qabnu hundumaa hojjechuu itti jirra. Uummanni ammoo yeroo waan isaatii laachuu hin dandeenyetu mana isaatti itti dhufe waan ta'eef waan mana isaatti itti dhufe nama si bira dhaabbatee si biratti qalamaa jiru tokko dhaabbattee hin eegdu jaalanne. Ofirraati yoollee waa gochuu dadhabde hanga miilli keetti baaseetti baqatta. Namni biraa garuu fagoorra taa'ee bakka sanaa hin baqatii yeroo barachuu hin geenye akkasittiin akka jechuun wal fakkaate. Nama sirraa ajjeesuu jiran sitti dhufuuf immoo yeroo jira waa yoo gochuu dadhabde irraa baqachuullee casaa yoo qabaatte ni tattaafatta. Hin tattaafatin akkasitti jechuu sanatu akkasittiin mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf warraaqsi uummataa kan inni adeemaa jiru haa guddatu haa xiqqaatu du'atu akkas nama taasise. Beellamata hin qabu. Eenyuyyuu beellamuufiidha hin danda'u. Abbaan dhimmaa uummaticha roorroo keessa jiru dhumataa jiru kana waan ta'eef. Abbaan dhimmaa immoo akkaataa itti gubataa jiruu fi waan isa gubu waan keessa jiru ofiiti beeka. Akkatti keessaa bahuu danda'u ijoollee waa gochuu dadhabe akkatti keessaa bahachuu danda'udha tolfataa jira sabni kun waan ta'eef. Kanaaf yeroo itti qabuun hin danda'amu akka hubatutti waan warraaqsa kana uummata tarkaa qaba kan uummataa fi kan qeerroo bilisummaa kan qarree bilisummaa Oromoo kan saba Oromoo hundaati uummati egaa kanaafidha kana murteeffate natti fakkaata warraaqsi kunis kanumaaf waan deemaa jiru natti fakkaata. Galatoomaa Jaalmarroo ajjeechaa hidhaa fi gidiraan Oromiyaa keessatti daran hammaataa jira isinurraa tuttuqxaniittu kun akkamiin furmaata argata? Oromoon kana ofirraa dhaabuuf maal gochuu qaba jettu? Egaa kuni kan inni furmaata argachuu danda'u yoo sabni waan barbaadu argate qofa. Yoo namni waan barbaade kana hin arganne hanga sabni sun jirutti sabni sun immoo hanga gabrummaa jala jirutti falmachuun hin dhaabbatu. Falmachuun hanga jiraatetti ammoo wareegamni addaan hin jiru. Kanaaf iyyuu wareegamni har'a Oromiyaa keessatti bakkaa bakkatti kafalamaa jiru hundumti isaatu gatii bilisummaa argachuuf taasifamaa jiru. Kun ammoo kan inni dhaabbachuu danda'u gatiin bilisummaaf kafalamu kun hundumti isaa kagoolabamuu danda'u bilisummaan barbaadamu sun yoo argame namni akka barbaade sanatti keessumaa sabni Oromoo akka sabaatti waan barbaade harka gaafa galfate dhaabbata. Egaa isa kana immoo akkamittiin uummanni kun harka galfachuu danda'a ka jettee fi uummati waan barbaadu irraa harka galfachuu fi hojii ittidha jira. Hojii itti jiraachuu isaa keessaa tokko kunoo kaka'umsa mataa isaatiin hooggansa kamuu osoo hin qabaati. Rakkoon roorroon manaa isa baastee uummati kun karaa jiru hundumaan akkaataa isatti fakkaateef na baasa jedhee tilmaame hundaani qabsoo gaggeessuutti jira. Uummanni kun yeroo dheeraa obse jiruti. Maaliif yeroo dheeraa obse atis kabeennu Oromoon waan barbaadu gara argachuutti adeeme fakkaateetu xiqqoo burjaajii afafaajii fi dogoggorri gowwoomfamuun yeroo gabaabduu tokko uumamteetu har'a tolinnaa borii tolinnaa fi obsaan tureera. Obsi sun immoo daangaa waan godhatee daangaan sun immoo bakka waan ga'e natti fakkaata gaa uummati amma akka jiru kanatti. Kanaaf iyyuu qabsoon yoomiyyuu hanga jiru wareegamni hin dhibu yoo ta'e wareegama kanatti akkaataatti firii
godhan tolfachuu qaba san irraa kan hafe qabsootti jiraachuusaa kan walli shakkisiisu waan tokkoyyuu qabu jechuudha. Namni yeroo bakkarraa bakkatti du'u eessatti du'u hidhamuu ajjeefamuu roorrifamuu ari'atamuun yeroo mul'atu kuni sabni wayitti jiraachuusaati mul'isa akka durii akka hoolaa wadaroo mormatti hidhanii yeroo barbaadanitti bakka barbaadanitti geessanii ugguranii kaa'uu fudhachuu jiruutti jiraa jechuun sabni kun. Hidhuu isaarraati immoo waan isa mudatuuf gatii kaffaluutti jira. Gatiin kaffalamu kun ammoo xumura silaa rakkoo isaa gabrummaa amma keessa jiru kanaanidha buduunfaa godha jedheetini amanan akkasittiini. Addunyaa kanarratti karaa nagaa warri bilisummaa ofii argatanii lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. Hin jirullee sadarkaa jedhamutti. Warri ammoo gama qabsoo karaa sibiilaa taatu qabsoo haala kamiinuu gaggeeffamu ka aadaa, ka artii, ka amantii, ka haala kamiinuu qabsoo gaggeeffamu keessatti ka tola garaa guduunfaa qabsoo isaa xumuraa ta'ee jiru hundumtuu gatii kaafaleera. Kan Oromooti sanarraa adda miti. Kan Oromoo yoo aanirraa ka adda taasisu jiraatu dheerachuu isaati yeroo irraa yerootti injifannoo argatetti goolaba gochuu dadhabee harkaa bahu. Haalli akkanaa kuni ammas deebi'ee Oromoo akka hin mudannee fi injifannoo ilmaan isaa kana tikfachuu fi goolaba itti gochuuf akka namoonni dhuunfaa yookaan gartuun dhuunfaa fedhanitti osoo hin taane sabni kun waan fedhu hanga argatutti itti deemee akka sabaatti waan barbaadu gaafa argate gaafas xumura godhachuu danda'a jechuu barbaada. Ulfaadhaa uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaatti abdiin isaa tokkichi waraana bilisummaa Oromoo ta'eera. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo gargaarta jedhamee wareegama guddaas baasaa jira. Amma haalli waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru abdii uummata Oromoo ni guutaa? Sochiif tarkaanfiileen waboo maal fakkaata? Egaa sochiin waraana bilisummaa Oromoo akkasumas tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo guyyuu kumaa namuu dhaga'u keessumaa naannoo Oromiyaa sochiin waraana bilisummaa Oromoo jirutti uummanni dhiyaatee jiru waan quba qabu. Sochiin kun yeroo hedduu miidiyaa egaa kan silaa irratti haasa'aa turre. Miidiyaa walabaa waan kana gabaasuu danda'u gurra uummataa buusuu danda'u argachuu dhabuurraa yoo ta'e malee sochiin yeroorraa yerootti jiraattu diinuu yerootti dubbachuu yookaan dhoksuu dadhabuu dubbatutu jira. Uummanni waraana bilisummaa Oromoo jiraachisuufis wareegamni kafalaa jiru dhugaadha akkaan ulfaata ammoo gaafkuman sila jedhee namni bilisummaa barbaacha manaa bahee bilisummaan immoo karaa nagaan dhibame wareegamaan malee dhufuu hin danda'u. Bilisummaan tola dhufe hin jiru addunyaa kanarra waan ta'eef kanumaafuu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma irra deddeebi'ee dubbachaa ture kana duratti fedhii uummata Oromoo guutummaan guutuu fi lubbuudha kennee jira. Lubbuutii olitti wanni kennuu danda'u hin jiru. Lubbuu isaa ammoo saba kanaaf mararfataa hin jiru. Kanaaf gaaffii uummata Oromoo deebisuuf wanta barbaadamu hundumaa sadarkaa lubbuuttillee hanga lubbuuttillee ni kafaluutti jira. Kanaan gaaffii uummata Oromoo deebisuuf immoo duubatti hin jennu jechuudha. Sabni kun ammoo waraana kana bira dhaabbatee gaachana ta'ee fi irree utubaa dagalee walii ta'eetu waan kana goolabachuu dandeenya waan ta'eef wanni Oromiyaa keessa jiruti ammatti isa kana. Kanaaf sochii waraana bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo guutummaa guutuutti ni deebisa. Eeyyee gaaffii saba kanaa hangamuu ta'uu hin sharafnu jechuu fi waan inni barbaaduuf ammoo lubbuu kennuutti jirra. Lubbuun keenyi dhiigni dhangala'uuf lafeen cabu ammoo gaaffii uummata kana ni deebisa ni amanna. Hayyee mee gama biraatti immoo ceena. Uummanni Sidaamaa mootummaa naannoo ijaarrachuutu dhaga'amaa jira. Faallaa isaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa paartii Biltsiginnaa jedhamuun diigamuuf irratti hojjetamaatu jira. Kan akkamiin ilaaltu? Egaa inni kun uummata Sidaamaa sochii taasisaa turanii fi qabsoo taasisaa turan keessatti maal barbaadu maal argatanii hangamtu isaan hafee hangam immoo argataniin kuni
deebii kaa uummata Sidaamaa deebisuu danda'u. Ammoo hanga argatan sanatti gammachuu haa qabaatanii jechi wanti barbaadan haa jiraatu. Suni kaa uummata Sidaamaati baga gammadan jechuun hin barbaada hanga argatan sanaati. Paartiin badhaadhinaa jedhamu Oromiyaa keessatti yookaan immoo federaalizimii dhugaa kaa naannoleen mirga guutuu qabaatanii walooni mootummaa federaalaa ijaarratanii sana diiguutiin gara mootummaa abbaa irree bakka hunda to'atuu fi naannoleen aadaan afaan hundumti akka baduu fi gara paartii tokkicha biyya tokkitti sabaaf sablammoota jiran hundi caalaa afaan tokko aadaa tokko saba tokko ijaaruuf adeemsa sana ijaaruu keessatti diigumsi adeemaa jiru jira. Inni kun akka tokkotti yoo laalle muddamsa biyyattii keessa jiru karaa tokko hafuura baafachiisaa karaa tokko ammoo ukkaamsaa deemuu aadaa kanaan dura turetu ammas adeemaa jira. Gaaffii mirgaa sabni Sidaamaa gaafatee jaalalaan miti kan deebi'ee yeroo darbe eenyumatti illee kaaquba qabnu wareegama guddaatu itti baheera. Kanii falmate yoomiyyuu waan barbaade inuma argata. Ammas biyya kana keessatti ka argaa jirru humnatu nama barbaachisaa. Humna yoo taate baate eenyuyyuu ni sodaata. Sabni humna hin qabne immoo lakkoofsi gatii hin qabu. Egaa yeroo darbee waan jaarsummaa sooshaal miidiyaa kanarra adeemaa jiru sabni miiliyoona 5 qawwee waan qabuuf kabajame. Sabni miiliyoona 50 olii immoo hidhachuu waan dadhabeef waan wal hiikachiiseef salphifame ka'etu namoonni kaajjabbii isaanii kakkaahaa jiranii dhugaa lafa jirtutu kana. Kanaaf ayyuu gaaffiin saba Oromoo deebii argachuu kan inni danda'u Oromoon tokko ta'ee irree ta'ee humna ta'ee wal ijaaree hidhatee yoo qabsoo hadheessuu kana gaggeessee xumuratti godhe qofaa waan ta'eef abbaan inni ta'e yoomiyyuu waan barbaadu ni argata. Gaaffiin saba Sidaamaati kanaan wal qabata. Diigamuun Oromiyaa fi saboota biroo keessatti adeemu ammoo wal faana dhaabbatanii gaaffii mirgaa gaafatanii waloon guduunfaa itti gochuu dadhabuudha na agarsiisa. Anaan akkasittiin hidhan hubadha. Galatooma Jaalmarroo, uummata Oromoo biyya keessaaf alaarraa woboon maal eega? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana walumaa galaa qabsoo bilisummaa Oromoo harkaa qabu. Qabsoon bilisummaa Oromoo immoo biyyarraa haa ta'uu yookaan dhaaba siyaasaarraa biyya ollaa kamuus haa ta'uu biyya fagoo qaama kanirraayyuu gargaarsa hin qabu. Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ofitti hirkannoo ilmaan Oromoo akka sabaatti keessumaa ammoo saba dammaqee maatii xiqqoo irraa maatiin sun ammoo gumbii ofii qullaa godhee kiisii ofii keessa duwwaa godhee ilmaan ofii hagattee booyyee karkarroo wal'aansoo wal qabee waan argatu irraa waan gatii gibiraa xaa'oo fi buusii garagaraa saamamurraa waan hidha waraana isaa kennaa kanaan waraana ijaarratee baay'ee waraana ofitti hirkatee sabatti hirkatee deemu waan ta'eef uummanni Oromoo lakkoofsaan hangana ga'u kuni waraana silaa isaaf maluu daangaa isaa tiksuu danda'u dhabuun isaa rakkoo inni isarra buuse balaa amma itti aggaamamee jiruuf isa saaxile hundumaa beekuudha qaba. Waraana isa gitu ijaarrachuu danda'uutu itti jira. Waraana isa ajjeesu, waraana isa salphisu, isa reebu, safuu isaa aadaa isaa eenyummaa isaa sarbu osoo hin taane waraana irree isaaf ta'u, gaachana isaaf ta'u, dahoo isaaf ta'u qabaachuudha qaba. Kana ijaarrachuuf ammoo keessaa alaani mootummaa guutuutti waraana kanarratti eebbatti gochuutu irraa eegama Oromoon. Eebbatti gochuu yeroo jedhu riphee lolaa ta'ee sadarkaa dururratti qofaa osoo hin taane biyya bilisa taate jirtu keessatti waraana inuma nama barbaachisa. Oromooni waraana har'a bosona jiru isaaf lolu qofaa osoo hin taane hegeree isaa boruufi waraana qabaachuudha qaba. Waraana isa bifu dachee bal'aa saba guddaa kana waraana ittisuu danda'u qabaachuudha qaba. Kanarratti investi gochuutu irra jiraata. Kan keessaati kan dhalaati. Haammannoon kiyyatti isa kana. Fayyaa ta'a. Gaaffilee kaasne keessatti waan osoo hin tuqamin hafe tuqamuu immoo qaba jettan jiraa?
Ayyeegaa gaaffiin nagaafatte gaaffiima haala yeroo waliin jiru anis waan addaa kanarra adda ta'e hin qabu ammoo sabni Oromoo egaa yeroo ciniinsuu hamtuu keessa jira ciniinsuun isaa kuni yookaan dhalachuu yookaan gatachuuf waan deemu fakkaaturra jira ciniinsuu akkanaa hedduu keessa darbe sabni kuni akka rimaa goromsaa mucha itti naqatee jabbii irraa eeganii didee gatatuuti ta'aa ture ammas kuni akka nu mudanne yeroo hundumaa Oromoon nama osoo hin taane sirna jala deemuu danda'udha qabaachuu qaba nama jala deemu osoo hin taane namni ni jijjiirama akka namoonni hedduun Oromoon hedduun qabsoonii baabura sana immoo irraa harca'uu fi irra koruuni waan jiruuti jedhanii qabsoon nama jala osoo hin taane sirna jala ta'uu qabdi Oromoo waggaa 10 irraa eessa ga'uu qaba 20 har'aa'oo walakkaa jaarraa tokko har'aa'oo sabni kun garamitti deema dhaloota akkamii horachuu qaba dhaloonni hegeree Oromiyaa taate Oromiyaan harkaa fudhattu dhaloota akkamii taati Oromooni akka sabaatti iccitii akkamiitti qabaachuu qaba kanarratti sirni gadhaabbataan tokko kadalagamuu qabu namni ni darba paartiin siyaasaas ni ijaarama ni diigama sirni iccitii sabaa hegeree sabaa harkaa qabu garuu hanga sabni sun jiru ni jiraata waan ta'eef Oromoon sirna akkasii ijaarrachuutu sarraa eegama garaagarummaa paartii siyaasaa adda addaa keessa jiraatu garaagarummaa haala ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu inni kuni waan yerooti kun hundumtuu garuu walitti dhufee hegeree sabaa Oromoon akka Oromiyaatti akka biyyaatti waggaa 10 20 30 akkaataa kanaanii gara kanatti adeemuu qabdu waan jedhu irratti garuu sabni walii galuu danda'utu isarra jiraata namni nama ilaaluu osoo hin taane sirna ilaaluu sirna akkasiis immoo ijaarrachuutu irraa eegama dhaamsi kiyya kana fayyaa ta'e. Jaalmarroo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa hedduu galatoomaa milkaa'aa mirgaan galaan jedha ulfaadha. Ayyee egaa dinizii arrata bilisummaa Oromoo sagalee cunqurfamaa fayyaa ta'a boraa bulaan siniin jedha fayyaa ta'i. Mana baatee bosona waan galtu lukkuun sirboofte cuucisa sannattu goromsis kormoomee yoomuun ta'u dalloo eesiin kennaa malee yoomuun ta'u qaallu eesiin kennaa malee yoomuun ta'u qaallu inkotiin jennaan kottee kunoo saafaadhaan kottee dugda sangaa koo kuttaa illoliin jennaan lolte kunoo saafaadhaan lolte maayidhaaf macha fitta Oman gadin jala ko gochi diinaa siif ifa guyyaan bosonaa baatus guyyaan tokko siif dhufa bosonuma teessee guyyaa kan kee kabajja barri tokko dhufee bulchitee ajajja dhagaadhuun boraafattee hin barbaanne firaashi lafan kaayin qawwee keettitti hin kennin kilaashi nadii gammadaa damne gonni bakka bu'eera laggasaa wagii damneetti marroon bakka bu'eera marroon sichi hin baduu marroon sirna ta'eera hawaash bona maleetti ganna guutuun dhiirrisa abbaa gadaa kabajaaf malee haadha siinqee kabajaaf malee roorroo yoo nu teessisa inni baree toftaa diinaatti bare inni lolee daangaarraan diina kolee inni kotee taafii adii safare yaasan kolle yaa honnoosaa akka ta'e yaasan lolle yaa honnoosaa akka ta'e yaasan kolle yaa honnoosaa akka ta'e yaasan lolle. Dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya oolmaa oboo ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma immoo gara gabaasaa dirreerraa sagaleedhaan nu dhaqqabeetti isin ceesisa. Jaal bilisummaa Abdiisaa dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaatu nu dhiyeessa faana bu'a. Inni baree toftaa diinaatti bare inni lolee daangaarraan diina kolee inni bilisummaa Abdiisaa yookaan Ifraamitaa jedhama. Dubbii himaa waboo zoonii lixaati. Tarkaanfii waboo zoonii lixaa. Tokko saamsaa 16 20 2020
aanaa Haaboo Gudur ganda biqiltuu bakka jedhametti 2 caamsaa 23 2020 Buunoo Baddallee aanaa Daabboo ganda Adaaboo 3 caamsaa 22 2020 Buunoo Baddallee aanaa Jaarimoo ganda Arjee caamsaa 27 2020 aanaa Yaaratii Lelel ganda Saasitti caamsaa 29 Birmajjii ganda Dibbee bakka Waachoo jedhamutti caamsaa 30 bara 2020 aanaa Asilloo ganda Cabbee Lichiitti Waxabajjii 4 2020 aanaa Bicii Xiilloo bakka Nooraa jedhamu aanaa Bicii ganda Xiilloo bakka Nooraa jedhamutti Shaalaqaa Shimallis hoogganaa kumaanditootti magaalaa Bicii dabalatee waraana isaa wajjin nama 8 Waxabajjii 5 2020 aanaa Gidaamii ganda Asteer Qeexoo bakka jedhamutti Shaalaqaa Nugus Andaachoo fi Tika Wallaggaa Ergawuu Ubaalem dabalatee nama 44 Waxabajjii 2020 aanaa Gidaamii bakka Asteer ganda Asteer Samboo bakka jedhamutti Waxabajjii 7 2020 aanaa Qondaalaa ganda Liqitii Waxabajjii 9 2020 aanaa Lachoo Biilaa bakka jedhamutti Waxabajjii 10 2020 aanaa Anfilloo ganda Kollaatti Waxabajjii 11 2020 aanaa Gawuqeebee ganda warra Baabbootti Waxabajjii 11 2020 aanaa Anfilloo ganda Arbuutti Waxabajjii 12 2020 aanaa Laaloo Assaabii ganda Saarakaatti caamsaa 19 2020 aanaa Anfilloo ganda Gorra'utti caamsaa 26 2020 aanaa Anfilloo ganda Caffee Lichiitti Waxabajjii 10 2020 aanaa Gidaamii ganda Laaloo laga Hiddaatti caamsaa 20 2020 aanaa Manasibuu yookaan Mandii ganda Commoo Daabbusitti Toddee sadii yookaan guyyaa 21 kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa shororkeessaa biyya Itiyoophiyaa irratti ittoolee 18 kanarratti tarkaanfii laalessaa dhukaasaan du'aas madeen hedduu adabee reeffa isaanii fi hospitaala naannolee Oromiyaa keessa jiran keessaa fi ragaa kallattiin irratti dalagaa'een injifannoo waboon zoonii lixaa galmeessee kan torbee 3 yookaan guyyaa 21dha isa kanaa jechuudha. Shimalli hante yokoon walmurre Shimala tante yokoon walmurre Konni bootuma lubbuun maradam Kumi agade kan kee kana garu Siraalee siyaako sako Obarfata yaafatu koraa bobbolchaa fardi Siraalee sako Siraalee siyaako sako Baksumsuma keessatti kan tinkomu ibiddi Siraalee sako Siraalee siyaako
Fatini mani. Jadi dole ko dawe tiber moya e mole ko na kabi masamasi.